Akka fuunee akkam jirtanii hordoftoota fi jaalatamtoota chaayinaal ayyaantuu asallaa jedhu jalatti argamtan nagaa waaqayyo bakkuma jirtanitti isiniif haa baay'atu jecha warri chaayinaal ayyaantuu asallaatiif haarawaa taatan sabskraayibii godhuun maatii keenya taasisanii jechuun jaaladha. Warri immoo maatii koo taatanii hagarraa na hordoftan galatoomaa isiniin jechuun jaaladha. Egaa ka har'a gaafii wayitan qabadheetu gara keessa dhufee gaafiin kunis maali isinumatu deebisaa. Egaa ka muudannoo fi haala jireenyaa maal akka ta'e gaafiin isin gaafadhaa isin immoo koomentii jalatti naa deebisaa isiniin jechuun jaaladha hordoftoota kooyi. Egaa ka innis maalinni shamara sadiyan qabadheetu dhufe. Shamarran kun kamtuu sirriidha kan jedhu shamarran sadeen kana qabadhee kara keessa dhufe. Egaa ka shamarri tokkoffaan shamara baadiyyaati. Intalli kun intala baadiyyaati. Kana dhugaa qabatamaan dubbadha. Gaafin isinirraa barbaada waan ta'eef. Egaa ka deebii isinirraa hin barbaada. Ani gaafin isin gaafadha. Gaafin kun maalidha? Shamarri shamara baadiyyaati. Ni jaalata yookaan ni gaafata. Dargaggeessumti akka ishiin dardaraa dargaggeessumti akka ishii fuudhaaf ni gaafata. Okee jetteeni walumaan osoo deemaa jiranii isheentu intala baadiyyaati. Inni kunis ilma baadiyyaati. Egaa ka wal madaaluu jireenyaaf bakka tokko ejaa ta'eef ishiinis intala baadiyyaa waan taateef wal jaalatanii osoo wajjumaan jiraatanii jiranuu guyyaa tokko gabaa deemtee hin beektu kan shamarran baadiyyaa yookaan warroonni baadiyyaa karaa gabaa yoo dhufan ba'aa akkamii baatanii dhufu ba'aa akkamii baatanii galan jechuun isiniif gaafii miti ni beektu ejaa ta'eef hordoftoonni koo baay'inaan warroota baadiyyaa keessaa baatan akkuma koo baadiyyaa keessatti warra dhalatanii jaataataniif jechuudha gaafiin kun isinitti ulfaatu. Egaa ka shamarri tun gabaa dhuftee gabaadhaan walumaan oolanii kara manaatitti wanta hundaa bibbittee kara manaatitti oggaa deebitu duddi ishii meeshaa harki ishii meeshaa baay'ee baattee jirti. Egaa ka duddatti baattee harkatti baattee jirti. Harki zambiilidha. Egaa ka zambiilii ni beektu jedhee tayyaadha. Isinitti ni ijoollee baadiyyaa ijaa taataniif iyyuu magaalaa keessas ni jira garuu baadiyyaa sirriitti beekna waan ta'eef. Egaa mucaan kun kan dargaggeessi kun walumaan deema walum ittuma haasa'aa karaan kun gabaabumatti karaa sa'a lama karaa ta'u waliin deemanii haga kana mara kan duddarras jiru fidisin gargaaraa hin jenneen kan harka jirus fidisin gargaaraa hin jennee shamara kanaan. Lachuu ba'aa kana baattee karaa sa'a lama walumaan taphachaa yaada ofii sheerii walii godhaa walumaan deeman. Mana geesse nagaatti jedhaniituma wal gaggeessanii addaan ba'an. Shamarri tuni guyyaa gaafa saniitirraa murtoo mataa ishii fudhatte. Mucaan kun yookaan dargaggeessi kun ani har'a ba'aa kana baadhee jaalala keessa jirra fidisin gargaaraa kan naan hin jenne osoo bira ga'ee akkam na godha na gargaara dadhabbii kootirratti na gargaara nama na danda'u jettee madaaltee laalte gochuma guyyaa gaafa saniitiin murtoo mataa ishii fudhattee dargaggeessa san yookaan mucaa san dhiifte. Badee isheetu qaba moo badiisatu qaba? Gaafachuu qabdii sirreessiti moo shamarri tun murtoo mataa ishii fudhachuu qabdi? Kuni gaafii kooti isin deebiinaaf laadhaa. Isheen garuu dhiistee jirti. Walumaa galatti yaada ofii keessaa isa san baastee jirti. Kun nan fayyadu jetteetu jechuudha. Guyyuma gaafa sanii ba'aa waan ishii wajjin hin baatiniif. Kana deebii isinnaaf laadhaa. Inni lammaffaa akkasuma intala baadiyyaati. Kaadhimummaa yeroo daa'imummaa isaanii wal kaadhimatanii yookaan mana barumsaa elementarii irratti wal jaalatanii qalabatii walii godhanii kakuu walirraa qaban intalli kun biyya harabaa deemtee waggaa 3 hojjettee kara biyyaatti deebitee waan qalabatii ishiirraa qabuuf kakuu daa'ummaa waan walirraa qabaniif qarshii kana isatti kennitee ammas kara biyya harabaa deemtee waggaa 2 hojjettee deebitee qarshii kana isatti kennitee amma gaa'ila uummatan. Garuu qarshiin kun hin jiru. Intalli kun qarshii kana hin gaafan. Dadhabbiin koo eessa hin jenneen dura waggaa 3 erganaa waggaa 2 walumaa galatti waggaa 5 jechuudha. Dadhabbii waggaa 5 kan osoo hin gaafatin mucaa kana wajjin jireenya ishii uummattee gaa'ilatti seente.
Gaafa gaahilatti seentuu ani mucaan godhachuu barbaada. Umriin koollee kan amma yeroo kana daa'imatti godhachuu qabudha. Waggaa 5 mana biyya Arabaa keessatti ani dararamaan ture. Dhama'aan ture. Ani immoo amma sammuu koo daa'ima koo wajjiniin uummadhee sammuu koo bashannansiisuun barbaada. Dhala kootitti bashannanuun barbaada. Yeroo jettuunitti dhala kana dhorke. Hin dhaltu jedhee dhala kana dhorke. Sababni hoo jennaan biyya Arabaa deemtee hojjechuu qabda jedheeni ammas kara biyya Arabaatti akka sokkitu ishii kakaasee dirqama gaahila waan ta'eef intalli kun kara biyya Arabaatti deebite. Intalli kun hoo murtoo mataa ishii maa fudhachuu didde? Moo fudhachuu qabdi? Kunillee gaafii kooti. Deebii isinirraa hin eeggadha. Kan dura ishiin yeruma san murtoo mataa ishii guyyaa tokkoon fudhattee jirti. Ishiinis namuma naannoo ishii namuma wal beektu. Tunis namuma naannoo ishii namuma sirriitti wal beektu namuma waliin guddatan ta'anii garuu waggaa 5 xaartee kara biyyaatitti gaafa deebitu dhaluu hin barbaannu deemii hojjedhu ammas ganaa jedheeni kara biyya Arabaatti akka sokkitu godhee biyya Arabaatti deebitee ammallee biyya Arabaa hojjechaa jirti. Egaa kaamee isin yaada keessan mee ishiidha maal barreessitu? Kun gaafii isinii dhiyeesse. Egaa ka intala kana fuulduratti hoo intalli kun fuulduratti hoo gaafuma hojjetteetu galte qarshiin kun bakka sanitti ishii eegaa laata? Qarshiin kun mucaan kun duraayyuu kan waggaa 5 teechisee ishiin eegne amma hoo qarshii kana teechisee ishii eegaa laata? Fuulduratti hoo carraan ishii maal waan beeku tokko hin qabanis isin mee maal jettu gorsa maalii laattu ishee shamara tanaaf jechuudha. Gaafii kooti kunis kana isinitti dhiyeesse. Egaa kan sadaffaallee shamaruma. Egaa kan yeroo baay'ee shamarratti dubbatta akkanaan jenne warroonni dhiirallee na of kalchaasanii jechuun jaaladha. Shamarri kunis barattuudha. Barattuu baay'ee cimtuu innis akkasuma baay'ee cimaa waliin yeroo hundaayyuu yaada ofii yaada tapha ta'e sheerii walii godhu. Garuu kan kanarraa hafe yaada taphaan alaa jireenya isaanii fuulduraa kan reekshinii bor walitti makannaa isaanii wanna waliin uuman tokko hin qabanii jechuudha. Egaa kan yeroo hundaa gaafa wal argan nagaa bichaa sheerii walii godhanii yookaan waanuma ta'e waanuma jireenya isaaniitti waliif fakkaan waliin dubbatanii gargar ba'u. Yeroo baay'ee waan kan garuu shamarri tun waan baay'ee isarraa eegdi. Jechoota inni fuulduratti abdii kennu waa baay'ee irraa eegdi. Mucaan kun jechoota fuulduratti ishiidha abdii kennu yookaan ishii wajjin jireenya boru akkamii akka jiraatu waan ishiidhaa ibsu tokko hin qabu. Yeroo baay'ee hin beellamatti wal argu. Garuu bakka beellamaa sanittis gaafa argamu yaada tokko ishiidhaa yookaan fuulduratti jireenyi keenya kana ta'a. Barumsa gaafa xumurre aneefsi akkanatti wajjin jiraanna wanni jedhu waan ishiidhaa ibsu tokko hin jiru. Isheen kunis murtoo mataa ishii akka fudhattu kara hiriyaa ishee deemte. Hiriyaan ishee tokko lakki atuu ganaa barattuudha walumaatti fufetten. Isheen tokko har'umarraa isin lachuu nama gaheedha. Nama waa murteessuu danda'uudha. Kanaafuu murtoo mataa keetii fudhuu jettiin. Intalli kun hiriyoota irraa famte malee murtoo mataa ishee furan. Isinoo maal jettuun laatamee maal haa murteessitu jettanii yaada kana dhiyeessituuf. Egaa kaamucichi tarii ishii jaalachuu ni danda'a. Garuu yaada adda ta'e waan ishii ibsu tokkollee hin qabu jechuudha. Inni ibsuuf akka jaalatu wal arguu qofaan beekti. Walitti dhufeenya qofaan beekti. Waan ishii ibsu tokko hin qabu jarlachuu garuu barataadha. Baay'ee boru warra abdii qabanidha jechuudha. Garuu walitti dhufeenyi isaanii waluma arguu ijaati wanni reekshinii yookaan addaan sheerii waliif godhanii jechoota adda addaa jechoota jaalala ibsu yookaan boru jireenya isaaniitiif wantoota ta'an waliif sheerii godhanii jiru. Isheen kun garuu hiriyoota lachiinuu akkana oofamaa jirti. Isinuu koomentii akkamii laattaniif isinirraa hin eegaa haga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaatti tura. Ani Ayyaantuu Asallaati. Sheerii godhuu hin dagatinaa viidiyoo kana laayikii sitti fufaa isiniin jechuun jaalladha baay'een isin jaalladha baay'ee isin kabaju